Shoobdoon gosa afoola aadaa Oromoo keessaa isa tokko. Shoobdoon afoola jecha gochaa fi afaaniin dhaloota irraa dhalootatti daddarbaa har'a geedha. Uummanni Oromoo uummata aadaa gabbataa qabudha. Gabbinni aadaa isaatiif akkaataan taligaa jireenya isaatii fi afoolli yeroo taligaa jireenyaa taasisu hamuu keessatti adda addaan moggaasee itti dhimma bahu ragaa guddaadha. Afoolota adeemsa gosa hojii waliin kan jijjiiraman keessaa darashiin kan yeroo haabaa, shoobdoon kan yeroo tumaa, mirrigni kan yeroo dongorriitti. Afoolonni kun hundi isaanii kan walaloo fi yadaloo mataa isaanii qabanii akkuma bifiyyee fi qabiyyee qabaniin ergaaleen isaan dabarsanis kan jireenya hawaasichaa ibsanidha. Keenyaaf ammaan dhufee qamisan baafannee hunnan mana akkichuu nagayan gaafanne hin gaafanne hiyyoomoo dhaayee nagayan gaafanne tokkoon tokkoo hiddalatiinsa gosaa yookaan saba sanii maqaa dha'uudhaan kan tarreessanii yeroo hedduu xiyyeeffannoon isii seenaa irratti kan xiyyeeffattudha. Qomoo sababoota garaagaraatiin gargar bee walwallaalee yaadachiisuu fi akkasumas kan gara biraa kan akkana jedhus kan jiranidha. Armaan gadii lola waraabessaa eelal lola waraabessaa eelal boo lola waraabessaa lal boo lal sin taraadeessaa lal sin taraadeessaa yeroo kaan uleen dabaree butuu qindoominni murna bishingaatomuuf walgahee murna bee dhaabbatu adeemsi isaan dabaree isaanii eeganii bakka takka ulee haasanii bakka takka ulee buusuun kan nama hawwatudha. Miidhaginni isaas kan hedduu hawwatamudha. Kan eenyu qalbii hatee hambisuu afoola garmalee jaalatamudha. Akkuma yeroo keessa jiranii waan dabarsaniif gara fuula duraas isaanii calaqqisaa irratti xiyyeeffataniitu walaloon qophaa'ee dhiyaata. Walaloon kun turtii yeroo kanaa tan yeroo sanii waan san irratti ja'amtee beekuun nama rakkisu. Qabiyyeerraa yeroo fi haala turee sadarkaa beekumsaa hawaasichaa shalaguunis nama hin rakkisu. Fakkeenyaaf ulee murii rakkoo naqi tumaan beektuu hellee dhaqii. Naannoo Harargeetti afoola garmalee jaalatamudha. Ibsituu calaqqee saba tokkooti. Walaloolee seenaa gosaa fi sabaa ibsanidha. Dhalootaa dhalootatti daddabarsaas turanidha. Fakkeenyaaf abaluu duri maqaan bee mataa kanaan jala muruu fadhee jiraa sabaan faaruu fadhee hayyuu biyyaan faaruu fadhee. Galmeen seenaa tokko madda seenaa irraa burqa. Maddi seenaa bifa hedduu qabaachuus ni danda'a. Ulee tumaa wal faraqaa haasaa buusaa tumaa akka jiranii fi walaloo shoobdoo ajaa'ibaatiin mirqaanaa akka jiran asumaan tilmaamuun nama hin rakkisu. Yeroo bishingaa tuman afoolaan ergaalee garaagaraa dabarfachuun ni mul'ata. Fakkeenyaaf shoobdoo naannoo lafa gammoojjii, lafa baddaatii fi lafa badda dareetti mul'atanillee yeroo baay'ee badda daree fi gammoojjitti baay'atti. Ulee murii rakkoo naqii tumaan beektuu hellee dhaqii wasanayyoo wasana booyyee gootoo golaa tumaan sitti shaggooyyee. Kana jechuun
hojii ogummaa fi dandeettii gaafattu tan beekumsaan guutamte calaqqee qaroomaa tan shaggooyyee irra cimtuu ta'uu asirraa hubachuun nama hin rakkisu. Ulee murii rakkoo naqii tumaan beektuu hillee dhaqii wasanayyoo wasana booyyee jeersaa golaa tumaan sitti shaggooyyee. Afoolli shoobduu uummata Oromoo Harargee biratti yeroo midhaan tuman afoola garmalee beekamaa ta'edha. Shoobdoon midhaan tumanii calleessuu fi wal bashannansiisuuf qofa osoo hin ta'in ergaa jajjabduu waliif dabarsuuf ni fayyada. Gaafa tumaan midhaanii jiru ijoolleen achitti wal geessee daawwachaa aadaa tanaa abbootii isaanii irraa ni barti. Hawaasa hawwan immoo waan guuza jajjabeessu qabatanii dhufanii hoggaa warri dhiirotaa shoobdeessan isaan immoo ilillibbee gumaachuu hamilee guuzaa kakaasaa hawwaca qabuusan. Gaafa tumaan jirtu warri guuza ooluuf dhufan jirmatumaa hamtu hamirra bareedaan filatanii murnatti wal baasanii tarree galanii shoobdeessuu eegalu. Hoggaa murni tokko eegalu murni biroo immoo jalaa qaba. Murni birootis farakaa isaa jalaa qaba. Haaluma kanaan bifa qindoomina qabuun wal jalaa qabaa itti fufan. Abbaan guuzaa ni faarsu. Hoggaa barri akka baranaa kanatti hammaates waan barri fakkaatu irraa ka'uun shoobdeessaa quuqaa roorroo itti jirtu walitti mataa furmaataas waliif akeekan. Tambaranaa akka ja'anii shoobdeessuuf ta'an moojii malee barootan kanaan duraa dabarsinee keessa akka armaan gadiifaa jechuudhaan kan shoobdeessaa turanii. Aduulli kee magriibuma ol jedha jenneen hayyootiyya malee biraashu. Haaluma kanaan bifa qindoomina qabuun wal jalaa qabaa itti fufan. Abbaa kiyya malee bilaashu addee kiyya malee bilaashu hayyeeyba barootan kanaan duraa dabarsinee keessa akka armaan gadiifaa jechuudhaan kan shoobdeessaa turanii. Hayyee barri roorroon hammaattee walii galii alaa galii qeerroon maal dallanee lolee qeerroon roorroo jibbee lolee qeerroon gantuu jibbee lolee qeerroon dhugaa sabaaf lolee qeerroon bilisummaaf lolee dhugaa tanaaf lolee yaa suqii manaaf si haamanii hayyee manaaf si haamanii qeerroo lolaaf si haamanii hayyee lolaaf si haamanii hayyee lolaaf si haamanii hayyee lolaaf si haamanii lolaaf si haamanii hayyee lolaaf si haamanii. Akkasumas namni tokko waan gara isaa keessa jiru shoobdoo keessatti ibsata. Akka fakkeenyaatti nama sheeka jabaa tokkotu ture. Namni maqaan hedduun waan isa beekaniif guyyaa kana kan akka tasaatti isaa wallaalanii yeroo ol ka'an kana ol ka'ee ulee fudhatee takka na jalaa qabaajee irra kaayuuf. Ani Sheek Aliyyi warra dagaa shanyii tiyyaan himee bagaa gosa tiyyaan himee bagaa
yeroo kana namuu beekee amma wallaalee rifatee yeroo kana namuu beekee amma wallaalee rifatee sheekha isinuma shakkinii alla qaanyooynee miti ta'a jechuun kan teessisanii haala saniin gurgurtaa hawaasa keessa jiran sirreessuu keessattis ga'een shoobdoo tanangas jedhamtuu miti. Akkasii afoolaa shoobdootiin if himee kan gosa isaatis wal baree ture. Akka fakkeenyaatti shoobdoon bara rakkoon tun ergaan isii kan akkanatti dhiyaatte. Aatoorarii jimaa qaxxeessateerarii gurbee firraa barii qonyonyaadhuurarii nyaataa afaan murii meetantee unkurii haqa keetii afaansaa uggurii shoobdoo tana keessatti dhaamsi isii waan diinaan abaaraman miidhaa zaalimaa ofirraa ittiin agarsiisaa tan. Uggurii shoobdoo tana keessatti dhaamsiisii waan diinaan abaaran miidhaa zaalimaa ofirraa ittiin agarsiisan tan qabduudha. Aatoorarii ja'aniini halkan qaama'aa bulu garuu maqaa halkan qama'aa buluutu aatoorara ja'amaa miti hiikni isaa inni sirriin. Uummanni keenya dhiibbaa abbaa irree dadhabnaan halkan qama'aa rabbi itti kadhataa kan turan. Yaa Rabbii aatoorarii jedhanii aatoo obboo rarii fe'i yookaan nurraa kaasii jechuudha. Haala kanaan dhaamsa galkaa keessatti haala kanaan dhaamsa galkaa keessa godhanii kan dabarfatan yoo mootii nurraa rarii jaan tan biraati mitiiree saniif halkan ta'anii rabbii firraa itti kadhachaa udabbahanii kan ganama tumaanis ittiin mirqaanan halkan maaliif qamaatan jee malkanyichi hoggaa gaafatu kan isaan aatoorarii jirra jedhaniin haala kanaan dhufte malee kan gammachuu shoobdoo ja'an qofaa miti wal jala gatteessee ol ka'aa yeroo tuman calaqqeen hojii aartii kan mul'atanidha. Shoobdoon irra baay'ee miidhaa cunqursaan irraan ga'ee fi furmaata miidhaa sanii kallattii tan keeysuudha. Fakkeenyaaf sirnoota dabran keessa maqaa katamaa jedhuun magaalaaleen ijaaraman baay'eedha. Hau katamaa xaasuu, hau birillee maashuu wal jalaa qabaa yeroo diinni iccitiisan baasuuf dhufe achumaan zim shoobdoo caalaa afoolli goota faarsuun humneessuu numa hin jirre yoo geerarsa taate malee goota faarsuunis faaruun shoobdoo kutaalee Harargee bakka garaagaraatti faca'anii hafan ni mul'ata. Fakkeenyaaf Watarayyoo kan Ibraahim Ahmadii wal jalaa qabaa kan jedhanii Ibraahim Ahmad jechuun abbaa jaarraa abbaa gadaati. Sirnoota darban keessaa badiin bakka hedduutti Oromoorra gayaa ture kan wal fakkaatu. Kana jechuun naannoo Baaleetti Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Aliyyii Cirrii, Adam Saaddoo fi meeqa warri maqaa isaanii hin dhawiin baay'eedha. As naannoo Harargeetti gootota hedduu jira kan aartii fi aartistoonni maqaa dhawanii kan shoobdoon beekamtii fi gootummaa guutuu laattee fi bara baraan seenaa isaanii dhaloota keessa jiraachifte.
fakkeenyaaf naannoo dirree dhawaa kanatti Muhammad Aliyyee fi naannoo Oborraatti Yaasin Abraa gara Yusuf isaan ijoodha. Shoobdoo hangafoota kanaa keessaa Gooroo Guutuu gola Yaasin galuu sumnaan bula Yaasin biyya Yaasin jiru dinqa Sheekh Ahmad Guutuu een ol deebi'ee bula osoo Yaasin jiru dinqa Sheekh Ahmad Guutuu een ol deebi'ee bula Sheekh Ahmad Guutuu fi Sheekh Habiib Madhisaa namoota waahillan Sheekh Bakrii Sabaloo turanidha. Isaan kanaa fi namoota gara 10 naannoo takkatti yeroo diinni nafxanyaa waliin fixan kan Sheekh Bakrii Sabaloo goota kana gara duulaatti galchanii booddeellee waliin biyyarraa baqatanii goota seenaan irraanfatte kan shoobdoo fi hellee dubartootaatiin garmalee faarfamanii namoota nafxanyoonni dheeysan keessaa inni hangafa goota qabsooti. Isa kanaas namoota wajjin kun laallattuuf kan dhiifnu ta'a. Seenaa isaanii galmee seenaa gootota irratti baasuun muuxannoo isaanii dhaloota dhaalchisuun gahee dhaloota qubeeti. Kana erga hangana jenne booda afoloota deemsa gosa hojii waliin jijjiiraman keessaa darashiin kan yeroo kaabaa, shoobdoon kan yeroo tumaati, mirrigni kan yeroo dongorriiti. Isaan kanaan wal qabatee kilaastara biyyoo awwaalleetti namoota tokko kan dubbifne. Isaan keessaa obbo Muhammad Yusuf isa tokko. Araddaa Adaadaattis abbaan araddaa duula hojii oomisha walitti qabaa turan irratti adaalee babbareedaa yeroo hojii ittiin wal kakaasan gaarii akka darashii shoobdoo qabaachuu fi isatti fayyadamuun akka hojjechaa jiranillee kan nutti himanii. Namoonni dubbifne kun afaan Oromoo afaan hangam gabbataa ta'uu wantoota calaqqee ta'an keessaa shoobdoon tokko ta'uu ibsuun shoobdoon afoola yeroo bishingaa tuman ta'uu fi kophatti goflee afoolli biraa hosileen jiraachuu fi hosileedhaan tumuu kan nutti himanii. Bishingaa gabroo duratti hedduu akka arkatanii fi arra bishingaa guuzni bakka bu'ee biddeenni nudharraa ta'e lakkumaan booda waan baduuf bishingaan bannaan afoolota akka darashii mirrigaa fi shoobdoo yaaduun nama rakkisa. Isaan kun baduun akka waan nutis waliin banneeti yaaduun murteessaa ta'uu barree lafa qabnu misoomsuu fi gabbisuu qofa nu baasa kan jaanii. Namoonni dandeettii kana qaban beekumsa isaanii kana akka isaan kan barsiisaa deeman godha akka jiran kan nutti taphachiisanii gama aadaa fi aartiin qabeenyi aadaa akkana qaalii kun walitti qabamee beektootaan qoratamee haala itti dhaloonni dhufuu dhaalaa deemu godhuun gahee mara keenyaati. Torban sagantaa biraatiin kan wal agarru ta'a. Qopheessaan sagantichaa Anna Jaatassanii.
Oh,